Barca jira barca. Zaman dalaga kayaknya ya lama. Nama global network. Nasi tu kau boleh tici anu. Lenca nama air gumbai tani TikTok bamal guna bah. Jaro tanya kisah summan nugot. Yo baza sini dia so male. Nama baza haswa. Baza tanah so itu ganda oleh dirte gos oleh dirte. Orang oleh kafte amanti oleh bufnan. Mana baza kana hana namni kayaknya ni pada wita. Wan feta nam bifata male. Gifti kaysa nam bifata male. Wan sabak kana fi amanti sana oleh nak unuman tu bane wah. Akan apa akan? Share ko lagi, share. Share ngorina. Ngorina. Share ngorina. Malakay sali yang baru orang jelas. Baru kayaknya kabadiya. Malakay tijan. Malakay. Malakay tu. Magalan TikTok share ko dah, coba malakay ini tu bar. Nantasanit. TikTok ये चुंबर थोफ्ता सिगलते इस्लामु मात रतिबल लेसिंजे चुबर ये तका कसा माला इस्लामु मात रतिबल लेसनम्मा जोलेंते न्यू मगारी रांटा के स्थितो कनरा सिरबिलें का गोसाते अम्मा akasi जो नमनी सरनी जराते वो जी ना सोई ना अम्मो बज़बज़ा ना सोई नो Sena ये जोन याव sen sime Bari mo jaramo. Yaron ka wala. dan sar tamar ka dabar ko tiya na ti Ini dari seorang. Nama kayaknya gara-gara jur orang mau berkata kanjur tuh esati kisah aku orang yang paham berkata kanjur tuh esat dalam sudah berbuat. Khan olija, khan gadija, khan gosaja, khan, hai. Gawat sih galte kisah aku dalam ni orang yang untuk kota tani TikTok kan ada dunia asoin. Amma sih galte aku baru dunia salpina na asoinu. Wah gadigalum mana asoinu beta. Hawaasa jaaramaa bakka takka jiru humna takkaan sii galtee ka'ee waa godhu hawaasa akkasirra sii galtee haasa'uu barbaachisa malee hawaasa faffaca'aa kan sii galtee yoo ol ba'e wannummaan hafuurri isaa ajaa'u hawaasa kanaan irratti haasa'uun hin taatu akkas obboleeyyan haala dandeessanitti warra TikTok kana gubbaa jirtutu ما تقولما أمتا خنارة تبليس دلقانا يو تقولما أمتا خنارة دلقون ديني بليس تيك توك أنا رسينو بإيسا أنا ما لايفي سيناتين تره واي تقولما أمتا خينيا سبيشالي أرغي سنة راين دبچا تره أرغي شو جيتي جرا سانيس فر راين شوف سلكيني نبده إتمال ليس Maaliif as gubbaa ol baatee waan gaariin hin jiru namni sii galtee faayidaa argachuudhaaf yeroo hunda qoodaminsa kana amma akkuma mirkaanu jeetiin ol seene malee I don't care hin barbaadu TikTokii akkas immoo feetan sheer godhaa feetan sheer hin godhina raajaan qaba wallaahi naaf godhaa isin hin jiru maaliga flow godhaan jiru subscribe godhaan jiru yoo gootan kaa YouTube irra dhaqaatii arabayaa miidiyaa ka jiru san irratti akkasitti subscribe godhaa san irratti ammoo bazabazaa TikTok tana ammoo bazabazaan takkan jirtu bar galgala kaatii bara warri bazabazaa warri qoodaminsaa warshaan kijibaa warshaan gargar facaaftuu ummata galgala kaate akkasi nagaan turaaba warra sii galtee tokkummaa qabu warra jabina qabu warra sii galtee ummata akkasii san irratti
ummata akkasii san irratti ni dhufna. Sanii ala ummata faffacaa kana irratti haasawuun fedhooni. Akkasii ba'aan amma kunoo biyya xiyya galeetiin biyya xiyyaa dalagu jira. Miskiina biyya teenyaa gargaaruu irratti. Sigaltee namni dura bakka irraa dhalate irraa yoo jabaate akka Oromootu jabaachuu danda'a. Bakki irraa dhalatan beektaa gosa hedduu jira achi keessa. Gosti hundi ni jirti jechuudha. Fakkeenyaaf amma ana Haramayaadha. Dhaloota Haramayaati. Haramayaa keessa gostiin jirre hin jirtu. Akkana deemuutu nu barbaachisa sigaltee waan gosaa sana farsuurra. Nama dura ganda isaatii biyya isaatii waa godheetu akka Oromootti akka Harargeetti illee waa godha. Akkasii boo jara keenya. Wooma hamtuun dalagina wooma hamtuun godhina wanta kanarraa. Yoo dandeessan sigaltee yaada gaarii akkasii sigaltee waliin dubbachuutu barbaachisa malee namni ol dhabellee yoo jiraate keessaa waliin haasawuutu barbaachisa. Irra guddaa sigaltee xiyyiituma waliin gabbuuftanii akkasii gaawoo nuti kunoo ni jirra. Akkasii boo Haramayaa fakkeenya godhadhaawoo sigaltee ijoolleen Haramayaa waliin ijaaramtee miskiina gargaaruu jirti. Haramayaa keessa sigaltee gosa hundaa jira. Gosti takka tan jiran jirtu. Sabni tokko kan jiran jiru garuu kabajaanii waliin jiraatanii akkasitti obboleessoo akkasitti yaaduu barbaachisa malee wal qoqqooduun kun nurraan barbaachisu. Wal dhabamsiisuun TikTok kana amma fakkeenyaaf ol baatee as gubbatti seenuu nama dabbara dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif nama dabbara beektaa? Waan gaarii irraa hin argitu. Waan gaarii ijoollee Harargee irraa hin argitu. Yoo namni lama sigaltee konfliktiin nama lama dukaate gosa darbitan waliin sigaltee akka mootii sigaltee gosuma keessattuu mootii tokkotti gosa lola gosaa walirra labsinu obboleessoo. Sheem. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbi sodaadha. Warri TikTok kana gubbatti baatanii haasoyitan tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa Harargee irratti jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf namni jaalalaa fi tokkummaa boo warra Haramayaa irraa baradhaa dhugaa dubbachuudhaaf isinitti himna tana siigaltee liqimsaa. Nu bira gosti jiran jirtu. Gosti siigaltee Oromoo keessan jirree sin jirtu sabni Oromootis hundinuu siigaltee biyya garagaraatti Haramayaa keessa kan jiru jaalalaa fi tokkummaadhaan waliin jiraachaa jiranii. Yoo dandeesse siigaltee biyyaan wal jabeessi. Wal bira dhaabbadhu wal gargaari wal kabaji. Ammoo yeroo sigaltee wal kabaju nama biraarra karooran baafatin irra guddaa beektaa namni keenya yeroon ijaaramne jennu ani yoon kan ijaaramu taate bara amma gosa olaalte yoo afran qalloo ka ijaaramtu taate afran qalloo ituu sigaltee attaa godhuudhaaf miidhuudhaaf ijaaramuu qabdu. Ituu yeroo ijaaramtu afran qalloo takka anniyya sigaltee niin dhawaa niin balleessaa jettee ijaaramuu qabdu. Kun dogongoraa beeka nuti irra guddaa akkana ijaaramne. Kun sigaltee waan taatee miti. Yeroo ijaaramnu uummata keenyaaf bu'aa buufnaa. Namni sigaltee if jaalachuu qaba bara. Ayyoon inni if jaaladheen uummata keenya jaaladhaa beeka. Namni sigaltee ammallee gosa isaa jaalatu gosa namaan arrabsa. Akkasii beeka. Namni gosa isaatu hin jaalanne namni gosa isaatu hin beekne ka'ee gosa namaa tuquun gaarii miti. Oo dandeessan obboleeyyan kiyya ilaalcha sigaltee TikTok kanarratti waan bareedaa takka waan bareedaa jenereeshinii dhaloota amma lafaa dhufaa jiru kana agarsiifnu. Sigaltee amma ijoolleen bana ijoollee teenya bira teenyee anamma TikTok baruun hin sodaadha. Because maali beektaa haasawni TikTok kanarra jiru haasaw balleessu. Haaree sigaltee gaddeemnee afran qalloo maali? Ituun maali? Murawwa maali? Qaalluun maali? Anniyya tana barsiifnaa. Qaanyi bar ammeenya tanaatti sigaltee TikTok gubbaa fuudhee ijoollee xiyya qaraayisaa hin qaraayisu. Kanaaf wanni irra filatamaa maali? Ijoollee xiyya bira giddeen ta'u TikTok dhaamsu. Sigaltee ijoollee bira teessee jirti afran qalloo arrabsita. Ijoollee bira teessee jirti ituu takka murawwa takka qaalluu takka anniyya humbanna arrabsita. Qaanyi obboleessoo. Ifi sigaltee ilaalcha keenya warra tortoraa ta'ana jirti.
generation ijoollee xixiqqoo amma siigaltee lafaa dhufaa jirtu tana balleessuun hin barbaachisu. Kanaaf obboleeyyan kiyya ilaalcha kana asirreeffannu. Ilaalchi kun siigaltee ilaalcha gaxaantummaati, salphinaati. Yeroo hundaa'u siigaltee warri salphatoon fi salphatee uummata isaallee salphisa. Kana haadhiif nobboleessoo ani beektaaniin seene jeelleen seenne akkanumatti himmees akka darbadha jeetiin seene. Kana obboleeyyan kiyyaa ifama naa godhaa. Ammoo siigaltee giiftii naa kan itan jee bazabazaa naasoo. Giiftii irraa hajaan qabu. Wallaahi giiftii irraa hajaan qabu. Wanni irraa hajaa qabu siigaltee namni keenya wal jabeeffachuu bicha. Isaafuu harargeen akkanatti siigaltee gamaa gamana dhukkee wal kaasu jirtuun tokkoomudha. Ilaalchi siigaltee dogongoraa hani bakka hundatti facaafne kun sirraa'udha. Kanaaf ani deemee ilaalcha hamaa isiniddu gallakkisee giiftii fi takka wanta harkachuun fadhu. Amma namni garii waa gallakkiseetii siigaltee feemas jedhama. Feemasummaa jechuun bar feemas jechuun nama isaa walitti harkisu siigaltee haa tokkummaa uummata kanaa jabeessu. Haa uummanni kun akka siigaltee jabaatee waan gaarii dalagu godhutu feemasi. Feemasiin amma feemasiin feesbuuk maaligaa tiktok kana gubbaa jiru. Feemasii uummata gargar qoodee balleessee maqaa argate jechuudha. Ijoollee nama maal jette generation nama dhaloonni nuti bar mana keenya keessaa qabna. Feemasii akka abbaa abdiitiin ta'uu barbaadeetti. Waan dalagu jirtan laala balleessoo. Warra nama arrabsu jechuudha. Kanaaf feemasiin sanii miti. Feemasiin siigaltee nama waan gaarii dalagu. Nama siigaltee fakkeenya namaa feemasiin keenya amma nuti maali? Nuti fakkeenyi keenya eenyu beektaa? Feemasiin keenya ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Siigaltee? Leejantiin keenya beekamaan ka siigaltee addunyaa kanarra maqaan gaarii qabu. Feemasiin guddaan sallallahu alaihi wasallami ergamaa Rabbiiti. Sanirraa gaddeebinee hoo feemasiin keenya jaarraa abbaa gadaati. Waaqoo guutuuti. Siigaltee? Warra kana nuti ilmaan warra kanaati. Ilmaan warra kanaa feemasummaa siigaltee nama waan gaarii dalage feemasummaa barbaade nama akkasii jala. Nama waan gaarii dalage akka sabaattis akka amantiittis nama sanii feemasii kallattii isaa hordofe. Kallattii siigaltee warra cubbuu warra nama addaan qoodee ganda addaan qoodee Oromoo xiqqeessee Harargee xiqqeessee yeroo hunda siigaltee duula gosaatiif tiktok irratti nama yaamu feemasii miti. San jala deemina ijoollee teenya obboleeyyan kiyya. Har'a akkanumatti ol beebeeta. Wanni dhugaa dubbachuudhaaf jibbeeti waan kana roseenu. Harargee shoo janneetitti duraan haasawaa turre. Kanaaf amma haalli gizee badee maallaqa harkachuuf je'ee takka bazabazaa as gubbatti ba'ee nama kiyya addaan qoodee siigaltee baatitti masruufa cubbuu siigaltee as gubbaa dalagachuun fadhu. Wanni nan fadhu waan sirrii siigaltee. Ani uummanni kiyya naa jabaannaan ani jabaadhee uummanni kiyya wal qabannaan gammachuun sanii alaa hin jirtu. Wanni siigaltee akka namni ofii namni kee siigaltee wal jabeeffatee wal qabatee rammata walii galuutti nama gammachiisaa hin jirtu. Kana siigaltee wanni nuti yeroo hundaa godhuu qabnu. Please nama qoqqooduu dhiisaa. Yoo siigaltee jaaramtee yoo namarratti hin jaaramin akkasii fakkeenya siigaltee fudhadhaa dhugaa dubbachuudhaaf ganda tokko fudhachuu haramaa fudhachuu dandeessu. Namni hundi sabni hundi haramaa keessa ni jira amma fakkeenyaaf. Gosti hundi ni jirti garuu jaarmeyaa jira. Jaarmeen kun kan hundaate jechuudha. Siigaltee saba Amaaraa, saba Tigiree, sabuma haramaa keessa jiru. Gosa haramaa keessa jiru hundaati. Kanaaf akkanatti wal bira dhaabbachuun danda'ame karaa kanaanis deema. Jaarama. Ammoo yeroo waan takka jaartu namaan dhawaa jettee jaaruun hin barbaachisu. Akkasii boo jara keenya akkana galatooma. Inshallah mee gaafa Rabbi jee yoo Rabbi nu laaffise ol baaneetitti waliin haasoo nagaa isinis beektaa warri mana kana keessa jirus warri amma nu dhageeffachaa jirus warra jajjabaadha. Isinirraayis waa boruun kana keessa jirus warri amma nu dhageeffachaa jirus warra jajjabaadha. Isinirraayis waa boruun barbaachisaadha. Akka nagaa amma afaan kaa'u jira taanuma keessa dhaamsa xiqqoo tokkoomee kanama keenyaaf ta'u yoo siigaltee dabarsine kheyriidha inneeti.
TikTok ni seenaa jee karooraan hin seenne yoon hin seene si galtee waan gaarii takka irratti hin seenu barbaada malee an cubbuudhaaf hin seenu. Cubbuu rabbii si haa fageessu ijoollee teenya ta Oromoo ta Harargee keessaafuu si galtee dhaloota Harargee dhaloota TikTok kanarratti ol beetuma si galtee boombii walitti haaru. Ha wal arrabsu si galtee ifi wal arrabsu bira kunneen bara. Qabsaa'otaa fi hayyoota keenya hunda arrabsinaa beeka. Jaarraa abbaa gadaa arrabsina. Waaqoo guutuu arrabsina. Abbaa jifaar arrabsina. Kun qaanyiidha baleessoo. Akkanatti nun beekan. Uummanni akkana nun beekani. Tokkummaan Harargee ilmaan Harargee jabaannaan tokkummaan Oromootis akkasii jabaati. Akkasii gaaboo isinuma laaluuf hin dhufe ani manaan manaan itti haasa'uun qaba. Manni kiyya sii galtee Haramayaa Global Networkidha. Akkasii gaa mana kiyya keessattiin deema. Achirraa hin sii galtee waa utubu jira. Utuba yeroo hin jiru sii galtee tee dura utubatteeti. Ta Harargeettis deemta. Namni ifiif hin utubatin manasaa bakka jireenya keetii bara oon utubatin bakka biraatiin utubaan hin taatu. Namni sii galtee osoo bakka irraa dhalate hin jabeessine akka Harargeetti waa godhaan hin danda'amtu beeka. Kanaaf akkasitti nuti sii galtee uuma gaarii takka godhaa jirra. Bakka irraa dhalatanii sii galtee waa godhuuf hin barbaachisaadha. Uummata keenya sii galtee karaa rakkoo keessa jiru gargaaruun barbaachisa. Osoo uummanni keenya hiyyummaa fi gadadoon fixaa jirtuuti as gubbaadhaa sii galtee wal qoqqoodu uummata ajaa'ibaati bara. Jaarraa 20 takkaffaa kana keessa jenereeshinuma akka dhufteetu na ajaa'ibsan. Uummanni keenya sii galtee jiruun daadarkamsitee jirti. Jiruun tun sii galtee ifiifuu rakkootti fiddee jirti. Osoo uummanni keenya rakkoo keessa jiru TikTok gubbaa boombii walitti haruun hin taatu namuu sii galtee uummata ganda keessanii deemaa rakkoo keessa jiranii bira dhaabbadhaa gargaara. Uummata keessan gargaara. Kanaaf sii galtee yoo ijaarumsa feetan muuxannoo isinii kan innaa koottaa. Akkaataa isin itti ijaaramtanii ganda keessan itti gargaartan koottaa nu gaafadha. Takka isin yoo qabaatanillee nu hima. Nuti silaa already sii galtee amma fakkeenyaaf akka Haramayaatti jaarmeenii Haramayaa sadarkaa addunyaatti ijaaramee jira. Jaarmeenii kun sii galtee jaarmee dhalattoota Haramayaati. Dhalattoota Haramayaa jechuun hanuma Haramayaa dhalateetu itti abbaadha beeka. Jaarmee akkasii qabna jechuudha dhugaa dubbachuudha. Jaarmee sii galtee ani gosti xiyya sanii hin jiru keessan jiru. Jaarmee sii galtee dhaloota Haramayaa kan namni hundi sii galtee itti gaafatama qabu kan namni hundi uummata isaa itti gargaaru qabu kan namni hundi mirga itti qabu jaarmee akkasii qaba. Akkasii galtee Haramayaatti akka addunyaatti. Kanaaf uummata keenya ka biyya keessaa hiyyummaadhaan dararamaa jiru ijoollee teenya sii galtee barnoota gahaa dhabdee rakkachaa jirtu biraa dhaabbannu. Karoora kanarratti haa baafannu baleessu. Karoora sii galtee gosa wal fixu tana duula walirratti gaggeessaa jiru tana please dhiisaa asumatti. Yoo sii galtee ani ganda nama qoodeetumaan TikTok kanarraa karoorri kiyya kana itti gargaarsa sii galtee nama akkasii saniif guuruun barbaachisaadha. Liistiillee nuu baasaa nama akkasii yoo jiraate nama sii galtee Harargee tanaas gargar qoodee Oromoos gargar qoodeetiin anaasofni kiyya kana TikTok kanarraa akkasittiin giiftii barbaada ka jiru maqaa isaa as fidaa gargaarsa guurraafi yookaan waan itti jiru dogongora itti jiru irraa haa dhaabbannu uummata keenyaaf tokkummaa haa jabeessinu uummata bakka irraa dhalannee deebinee haa laallu. Uummanni keenya sii galtee gidiraa hamtuu keessa jira rakkoo beelaa hamtuu keessa jira rakkoo jireenya hamtuu keessa jira. Akkas obboleeyyan kiyya. Akkas gaa'oo nagaan jiraadhamee mana tokkoon banaa dhiisee gabbeeti gama mana sanittiin deemanis akkasii gaa mana kiyya tokkoon ulaan qollofne akkasii baay'ee hundi keessanuu galatoma waan nu hordofne thank you so much galatoma.